السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوت يوتيوب شانل أم زكريا بقنقان لفتني نموني حروتاتي يا لما تريال يزوي يا لما تريال يزوي يا لما تريال يزوي كوميشنر جيتو تملكتوا أديس أبابا بوليس كوميشن تملكتوا يا لما تريال تيزي 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 ما أنت بوليس ضربك بوليس تون يا لما تريال تيزي وندوسن إيه اسكندر أنت يا لما تريال تيزي يا لما تريال تيزي ضربك يا لما تريال تيزي ضربك يا لما تريال تيزي يا لما تريال تيزي الربسي غافي من موت ما دهسه يا لما تريال تيزي تناقر يا لما تريال تيزي يا لما تريال تيزي يا لما تريال تيزي ما نلاك 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 يا لما تريال ما نلاك ማንም ይሁን ያለ መጥሪያት ይዘኝ መጥሪያ ስጠኝ ነው የምሄደው። ተናግሬያለሁ እኔ መጥሪያ ስጠኝ መጥሪያ ስጠኝ መጥሪያ ሳትሰጠኝ እንዳትጠጋኝ እንዳትጠጋኝ መጥሪያ ሳትሰጠኝ እንዳትጠጋኝ እስክንድር አትጠጋኝ አትጠጋኝ ለምን አምጣ መጥሪያውን እሺ akkasuma uummanni amantii biraallee kaffaaloo hin deeggara jedhee hin yaadu jecha maaliif jennaani kaffaaloon nama barsiisaa amantii tokko ta'ee gaafa amantii biraa arrabsu dogongora guddaadha. Fakkeenya amantii saniillee balleessa, maqaa amantii saniillee xiqqeessa, amantii saniillee akka arrabamu akka xiqqaatu godha jecha. Yoo barsiisaan amantii namaa arrabse barataan maal akka ta'u isinimti tilmaamuu hin dandeettanii jechaadha. Kanaaf uummanni amantii biraallee kaffaaloon hidhamuu isarratti deeggarsa yoo gootan malee kanarra mormii hin jira jedhee antasumayyuu hin yaadu. Maaliif jenna namni mormullee nama ilaalcha kaffaaloon qabu sana qabu jecha. Amma kana keessatti fakkeenya guddaa nama ilaalcha akkamii akka namni qabu isa duuba arguuf deemna jecha waan kana booda ta'u. Namoonni hadda amantii nama biraa arrabsan amantii musliimaa ta'e kiristaana ta'e biyya keenya keessa amantii kumaatamatu jira. Amantiin kun yoo wal kabajee hin deemne yoo tokko kabajee hin deemne yoo hunduu seera walii mirga walii eegee walii hin deemne kamtu walii eeguu hin danda'u jecha. Eenyuyyuu eenyu olii miti eenyuyyuu eenyu gadii miti namni hundinuu yoo seera kabaje waliin jiraachuu danda'a jechaadha. Akkuma hadda amantii musliimaa arrabse akkuma ergama keenya arrabse boru namichi machaayaan kuni gadi bahee amantii keessa jiru saniyyuu arrabsuu danda'a jecha. Kanaafuu isinillee deeggarsa godhuu qabdan malee dhiibbaa irratti gootanii garee kaffaaloo taatanii dhihaattan taanaan namoonni sun anaaf isaan garaagarummaa tokkollee hin qabu jechaadha. Kan irratti mootummaa hojii gaarii hojjete hojii akkana itti haafuuf gareen isa sareen isa duuba jirtu ammallee sadiitu hafee sadiin sanillee mootummaan maqaa isaanii beekaa hojii isaanii beekaa iddoo isaan jiran ni beekaa isa duuba akka itti nuuf dabalu gaafannaa jechaadha. Hidhaan iyyuutti xiqqaata hidhaa jabaa isaan barbaachisa maaliifuu amantiin takkallee arrabamuu hin qabdu jecha. Amantii hundinuu kabajamuu qabdi amantii hundinuu mirga isiitiin buluu qabdi jecha. Namni waan itti amane jala deemuu qaba. Namni hundinuu mirga mataa isaa qaba mirga uumamaa qaba jecha. Musliimnis kiristaan arrabsuu hin danda'u kiristaanillee musliima arrabsuu hin danda'u. Namni ka fedhetti amanee waan isaa toletti waan nataa jedhetti amanee mirga isaa saniin jiraachuu qaba jecha. Addunyaa kanarra wanni dhufeef jecha ilmi namaa malee walqoodee waliin amantii isaati walitti bu'ee jeequmsa amantiillee jeequmsa biyyaallee nagahallee diiguudhaaf miti jecha. Dhugaa dubbachuudhaan gaafa namichi machooftuun kun of ajjeesa jedhee laayivii banatee of ajjeesuudhaaf ka'e namni jalqaba irraa dhoowwe uummata musliimaa kana jecha. Ijoollee musliimaati hiriyoonni isaa jecha. Shaashamannee keessa guyyaa inni lubbuu uf baasaa akkan of godha jedhe hattaan intala biraatu jaalallee koona irraa fudhatanii haadha manaa koona irraa fudhatan waan jedhu faatu jira. Ani waan san kaasee dubbachuun barbaadu amma intala biraatu siif kenninaa lubbuu kan kee hin baasin jedhanii namni kallattiidhaan laayivii san cabsee itti seenee mana isaa keessatti akka inni guyyaa san lubbuu isaa oolchu godhe. Ijoollee musliimaa fi hiriyoota isaa jecha kan biraatis ta'uu danda'a. Inni kana hunda wallaalee gadi deebee amantii kenna osoo nuti
isa kabajnu osoo nuti isa jaallannu yakka kana dalage adabbiin isaan malu argachuu qabaa jecha kanayyuu ni ture itti xiqqaata namoonni akka isaa adabamuu qabu kana boodaafillee barnoota irraa fudhachuu qabanii namni tokko amantii ragaadhaan mormuudhaan yoo barbaade amantii tokko baratee amantii san kana ofii harkatti qabatee amantii nama sanillee baratee mormuu danda'a jecha akka fakkii akkasitti amantii gamalachiyyuu baratee dhugaa isaa harkatti qabatee bifa saniin mormee nama isaaf amaname gara amantii isaa fiduu danda'a malee eenyullee eenyu arrabsuu hin danda'u amantii kamillee arrabsuun hin danda'amu jecha seera namummaatis seera mootummaatittillee. Kanaaf warra akka isaa taatanii kan isa duubaan ammallee yaada keessan qabdan yaada keessan jijjiira. Namni hundinuu waan fedhetti amanuu mirga qaba amantiin kamiyyuu kabajamuu qaba namni wanti addunyaa kanarra dhufuu fi waan itti amanu qaba waan itti amanu sun yoo tuqame wanni inni addunyaa kanarraa barbaadu tokkollee hin jiru jecha akka fakkeenya nama tokkootitti ani fakkeenya musliima amantiin kiyya kun yoo na jalaa tuqame wanni ani achii ol qabu takkallee hin jiru jecha jiruun kiyyallee amantii kiyyaa gadi qabeenyi kiyyallee amantii kiyyaa gadi biyyi kiyyallee amantii kiyyaa gadi jecha maaliifu gaafa namni tokko seera mootummaa tokkoyyuu ni sodaata seera mootummaayyuu ni kabajaa miti seera isa si uume hoo rabbii kan kee waa hundi siif kennee si uume sanii ol kabajuu fi sanii ol isa jalatti buluu qabdaa jechaan kanaafi amantiin keenya haa kabajamu mootummaan tarkaanfii kana fudhatee fi ammallee cimee itti fufuu qaba namoonni akkasaa immoo kanarratti barnoota fudhachuu qabdan isiniin jedha yaadni kiyya gabaabaan kanuma yaada isinii dhagame koomentii jalatti naa barreessaa. hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagayatti